Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalala dhugaa har'a kan laallu jaalalleewwan niitiif dhiirsi yookiin namni wajjin jiraatu keessumattuu jaalalleewwan akkamitti waliif gaarii ta'uu danda'anii akkamitti amala gaarii waliif qabaachuu danda'anii kan jedhu laalla hanga dhumaatti akkana wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Jaalallee gaarii bultii gaarii ijaarrachuuf abbaa warraatii fi haadha warraa gaarii wajjii ta'uu fi yeroo rakkinni uumametti yeroo walitti bu'iinsi uumametti dhiifama walii godhuun dhiifama wal gaafachuun jaalala keessatti hedduu barbaachisaa. Kanaafuu dhiifama walii godhuun akka jaalalleewwan bultii isaanii sun oo'ifatan bultii isaanii sun keessatti gammachuu argatan gargaara. wal galatoomfadha. Galatoom waan naa goote kanaaf galatoom waan na gargaarteef galatoom waan yaada naa kenniteef galatoom wal galateeffachuu akka hin daganne jaalalli keessan akka walitti mi'aawuuf akka gaarii ta'uuf akka bareeduuf isin gargaara. Osoo hin deebisin dura tokko dhaabadhu yaadi. Fakkeenyaaf waan tokko yoo isin kajettu taate osoo deebisuufiin ariifatin dura afuura baafadhu maal dubbachaa jira ka jedhu sirriitti itti yaadi. Kanaafuu waan jettan waan waliin dubbattan akka gaariin haala gaariidhaan karaa gaariidhaan walii dubbadha malee karaa aariitiin karaa garagaraatiin akka hin goone. Yoo akka gaariitti itti yaaddanii waliin dubbattan jaalalli keessan sun caalatti bilchaataa caalatti jabaachaa deema. Ufeegi jechuun maal jechuudha? Uffata kee jijjiiradhu, bareedii, dhiqadhu, ufii kee qabi. Ufii kee akka gaariitti uf kunuunsi. Uffata jijjiiradhu, bareedii, waliif jaalallee kee gammachiisuudhaaf lamaan keessanuu waliif bareeduu qabdanii, waliif midhaaguu qabdanii, walii gara laafinna, walitti dhiyeenya, walitti dhufeenya keessan akka gaariitti cimsuudhaaf yeroo wal birgeettan wal hammachuu, wal dhungachuu waan akkanaa kana jabeessa. Jaalalli keessan isinii cima. Yeroo waan gaarii sii dalagan tokkotti waan gaarii sii dalagu sun akka itti gammadde yaada kenniif. Waan sii dalagame yookaan ammoo waan walii dalaydaniif yaada walii kennaa wal cimsa. Yaada gaarii qofa yaadii akka gaariitti walii qabadha. Maal jechuu yaada sii walii hubadha. Yeroo hundaa waan itti waliin jiraattan waan itti wal gargaartan walii beeka. Kan goonan jaalalli keessan baay'ee tokko isinii cimaa isinin gargaara. Maarree hordoftoota qophii har'aa kanumaan xumuree jira. Viidiyoo kanaan duraa yoo ilaaliin viidiyoo lamaan amma iskiriinii irratti isinii ba'u kan laala. Chaanalii kana immoo sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Viidiyoo kan isinitti tolu laayikii godhaa. Ispoonsara keenyaa Aadaa Jaa'oo baay'ee galatoomfannaa. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan.